jechuudha waan ta'eef dhiifama ishee. Yoonni figaa tooftaan jijjiiramee karaa keessaatiin wanni godhamees hin beeknu garuutu akka saree foon dura qabanitti nama dura waan takka nama dura qabanii nama dura deemanii kan namaaf hin kennine kan nama dhorkanne nama maraachuun hin ta'u laalama wanni adii walitti himuu qabnu miidiyaa kanarratti asiif achi fiiganii akka nama namaa yaadu. Namni qofa jabeeffadhu wallahi isa sheekha. Akka miidiyaa kanarratti nama yaadu takka fakkeessanii karaa biraas oofanii sadarkaa kanaan si ga'uun akka faan hin taane obboleeyyan keessaa si baasan. Ani waa'ee nama akka fedhanillee waa'ee janillee osoo dhiiftan yaa wallahi waan namaadhaa kanallee maqaallee kaasuu hin barbaadu. An akka balaan ani ilaala Oromoo fakkeenya maaliif akkasina godhanillee arrabsullee hin fedhu. Ida hin arrabsinaan galatooman jeenan kaayyoon geema kana qabaddeefillee dubbadde achitti yeroo sanillee jaalinsaa bagana galchite maaliif akkas na gootanii maaliif akkas jechuun gaarii mixannaa naaf hin tolu waan ta'eef dhiifama ishee adaraa akka maqaa nama tokkollee kan kaafne dhiifamaa. Inti nama maqaa kaasuu miti ammaan tana asirratti silaa'u adeemsi isaan siin deema jiru kun sirrii miti takkaa si deeggaranii kallattii takka siin qabsiisne takka ammoo obboleeyyan kee warroota mucaan kun lakkii ustaaza obboleessa keenya nuti nama amantiiti nuututu maxxanfata jaanis hin dhiifne karaa takkas hin baafne ni beektaa. Awwanni jechuu jiru. Baay'ee nama dabbara nama hedduu takka nama jibbisiisa wanni kana nama ol fuudhanii osoo waan takka lafa nama darbanii wayi takka sin ajjeesan takka sin jiraachisan takka ammoo obboleeyyan kee kaniifis yaadanis hin dhiisan darasaa tokko na godhe maarree kana godhe yaanii uummata mee gaggabaabsaa dubbadha mee hayyee haali dubbadhu gaggabaabsinee haa dubbannu mee gaggabaabsinee haa dubbannu hayyee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu jechaadha. Tunarratti wanni takka wanni dhufaa takka waa lamarraa bartaa gaarii fi badduurraa bartaa walumaa galatti wanni namni kan nuus arraban qabu fakkeenyaaf keessaa kan abbaan kanneen galata qaba abbaan dhoorkameesi arraban qabu yookaan gartee rabbi haa bara keessuuf keessatti rabbi haa kennuuf jecha ammallee inni dalamata maama bayaanis rakkoo guddaa qaba rakkoo guddaan inni qabu tokkoffaa irratti siiriyes ta'e yaada keessa galee miira keessa gala akka waan rifatee akka tokko tatta ammallee gartee waan kana keessatti konferensii qabaatee wanni tu waan rabbi yoo rabbiin naa qoode niin harkadhaa yoo rabbiin gartee na dhorkate niin dhabaa yaaduu beekuutu isarra dirqama ammallee akka tokko rakkatee nama keenyaaf achi jala jirullee xiqqeessuun qabu galatoonfachuu qaba jechuudha namni keenyaaf xiqqoo qabee irratti galatoonfata rabbiillee guddoo namaa kanaa mitoonni inni jiraachuu riskiin isaa nu dhufti qoodda isaa hin qabne kanaafuu obboleeyyan keenya jaalatamtoota kabajamtoota fuulduratti ilaal geemni kun zabana kana gandatti galuudha gandaggale geemni gizee gandaggale jaanii nama gartee ati baawara keessaan qabaatu taate nama gosa faarsu taate nama hudduu gartee fi waan akkanaa tana oofu taate yoo kanan ta'in waan takkan qabdu jechuudha. Nama qomachuun haftee jirti. Saniif obboleessa keenya jabaadhu ibsaan duraan tuqee jira jaalibsaa yoo hubattee yaa fiidiyoo isaa duubarra deebitee guyyaa inni geemaan qabajee akkuma geemni keekun si ooguudhaaf waan akkasii godhaa ture yoo yaadatte kataatu taate yaadanne baay'een keessan ibsaarra duulaa turtanii maaliif waan inni dubbatee sanirraan ba'e osoo wanni kun hin dhufin dura dubbataa ture jechuudha. Dubbii takka osoo hin dhufin dura dubbatan si galee hatta mubaara guddaanuu injifatamee galee geemni akka duraa miti rabbi riskii guddoo geema san caaltu si haa kan baarakallahu feekum jazaakumullah khairan isin jaaboo gabaabse. Yaada kanarratti Khalid ani yeroo edee nama tokkollee hin tole wallahi hin galatoonfadhe ani jechuun galatoomman jee malee kan hin komaddellee hin qaban kan inni irratti haaremiyyoo akkasitti wanta iyyee jettisanii fi hin jira miti yaa'u. Kana malee ani uummata oofaa komaddee oofaa hundi keessanuu akka waliigala galatoomaa jeetan dubbadde waan ta'eef akkasitti hubadhunaan si jechuu barbaade tabiibi. Hayyeen oofaa dubbadhoo. Innummaanuu sila duratti yaadee harar guddaa san keessaa takka nama afaan amaaraa bahuuf cinaa kaayee ogguma duraa sanuu itti yaadee waan kana innillee sila. Ani bubus baay'eedhaan qaba. Haa ta'u bubuu baay'ee qabaachuu sanboora tokkoon hin boonye kunis yaqaale. Anjala taayatiin xiqqoo amma gizee afaanii wal dararan san dhiisee biraa kutee garuu maal inni beektaa innis waan laal nama kana gizee namatti haajamte takkatti lolaa fi wanni osoo hin taane bakka nama kana amalaa zamana kana amalaa warraa fuuta malee funnu funnuqiidhaan umarraa fuutu.
ana kan isaan jiru isaanis amalaan wanni qabattee nama kana silaa wanni goote waan kana ni injifatta ni milkooyta bakka yaaddeebsanii garuu tuqqaatis intala tana maarree godhaa maal jettee achirraa funuu jirtu galgalumaanuu osoo taphan eegalin duraa hojii saniifuu amma diinee bara itti dawwalee daboota kaadhii si takarraabee jedhaan ture sigalee amma wannummaa san hundi kuttee yoo agartee isa sanii jecha kajalaa qochiisan taate carraan gartee sanii jecha kajalaa gubatu taate imalallee maalii fi warri giiftaraa warri diyaaspooraan kuni ta'aatii ati geemma taphatu san irratti deemanii dhufan nuti kolaaleetiin diisee deema namni hojii rafaa jira waggaa daqiiqaan san dabre ni deeman hojii isaanitti ni deebina jedhanii sigalee kanaafuu immoo yoonii fi akkanatti namni gargaaru jiraatee ammallee gartee karaa akka wanti ittiinillee haa taatu rabbiif jecha buufa godhan taate guyyaatti qabnee fi gargaarsiifnee hamilee isaa kana deebifnee ijaarree biraa galla geematti qabnu lammaffaa geemni kute gubate geemni ammoo yoo danda'ame kaawwanti isaa irratti wanti xiqqoo tana gartee bubuufnee fi uuma dandeenyu hamilee isaa tana jaarraan jedhanii isinoo akkam jettan hawaasni yaada hawaasa wanti kana warra jira Kan deebi'ee diin isaa habarsiisu yaa ustaaz ibsa habarsiisu markaza habarsiisu akkasitti akka duraan deebi'ee soomanaas ibaadaa godhee qalbii qulqulluudhaan bakka warri miidiyaarraa asiifachuu akkana foon dura qabee mucaa kana asiifachuu ofu jiru kun ana qiyyi silumaa guutuu jalaa dhaabbatee hin fada bakka waan takka godhaniif hin agarree waanuma takka illee bakka inni Asgaraa Finfinnee fi karaa Adaamaa kanatti agartanii jirtanii mi hanga namoota akkuu jenneeti taa'u jira yeroo waa hunda dabbaaste namni isa kana wallaahi laazim kaaruman taane oofu jira malee karaa addunyaa karaa diiniinis karaa akiraatiin namni gamuma tokko mucaa kana harkisu jiru mee eenyu jira mee miidiyaa kanarra hanga ammaa hordofu jira hayyee mee karuma kanaanuu maal godhaniif jennee laalu jira waan takka maal godhaniif mee maraachuu usaniituma waa hin taane irratti dabaluu malee mucaan kun qalbii qulqulluudhaan deemee yoonii fi bakka duraanitti deebi'ee barnoota isaa ibaadaa isaa tasgabbiidhaan akkasitti deemee irraa tola akkasitti mucaan kun galmagaa osoo kanarratti hojjettanii hedduu takka bakka gaarii ta'a dhugaa rabbii dubbachuuf waan takka namni godhuuf jirus hin jiru mucaa kana hiraarsuu rakkisuu qofa malee. Dhugaadha amma masgiida takka qabdanii masgiida takka galchaati achi damoosni ba'ee fi amma asitti biyya nuti Adaamaa fi naannoo Finfinnee sanatti maallaqaan salaachisan asitti walaa taraawwee maal kafalamee fi ji'a kafalamee fi salaachisan asitti darasoonni akkasirraan ammas masgiiduma takka yoo qabatee gattaa'e ammoo ni jiraata geema balaa kalaa asirraa ibsalchisuun kanarra kanaafuu itti yaadiitii hararuma keessa ta'ee luluuf hin jireenyatti bakka masgiida wayii takka ijaaranii ganda takka keessa si haaqubsiisanii obboleessa kee. Jaalibsaa sagaleen koo jira. Maal jette naani? Sagaleen koo jirti jiran. Sagaleen kiyya ni jirti baga jiraattanii. Jedha naani Ustaaza ta duraan duraa baga gammaddeen siin jedha. Gammachuun xiqqoon qabdu. Intaloon miira keessa si galche malee wanni miira keessa galellee hin jirtu. Wanni miira keessa galtellee hin jirtu. Intaloon si qofaa miti wallahi anfaan salaanan tuman ture osoon argee ishiidha. Kaniin haa godhu yaa ustaaz maama bayan. Hedduu takka nu aarsite. Miciyyoon jalqabumaa geema taphatuun qabanne sun feemasummaadhaaf yaada qabdi fakkaate. Amma waan jirru kan lubbuu maal taate naani? Naani bara miciyyoo irraa miti bara. Maa tartiibarran dhufaa zimeedha namicha mataan nyaatine la ilaaha illallah. Boo niin galatoonfadha ammiyyoon sanaafuu niin galatoonfadha baran. Haa galatoon. Maaliif? Biyyoon galata qabdi. Maaliif? Ilaa arra mooma bara ammiyyoo sanii wajjin moome eessa jirra suuraa irratti hidhanii gaddeemsanii deemanini. Biyyoon san moote. Sunummaa akiid. Sunummaa sun dhugaadha. Ayinumaan nu sattare haa rabbiin nu baraare. Rabbi nu sattare bee rabbi dhukkuba fidee dawaa duubaan fidee jedhanii rabbi akkuma giftara rabamsiisan talollee nu didde. Sirri godhee. Sanii asii ammoo yaa'an an akkanatti amma yaada isin qabdan kanarratti yaada tokkoon qaba laali bakka quraanaa tajaan sana bakka quraanaa sama amma bayanni adabamee jechuun namoota hedduun viidiyoo waraabamee garanaan haasawamaa ture dhaggeeffadha warri hin dhagayin ani garuu akkanatti viidiyoo kanaafan namni hundi harkee jira inni hoomee kaatu jala jira mire laa wanni irratti waa'ee geemaa taphachuuf shartii otoo hin ta'in inni gargaaramuudha. Fakkeenyaaf amma achirratti wanni hawaasni eeda godhan san waan hedduu tokko nama gammachiisaati. Odoon eefichumaan
akka isiin hafteen achumaan hafaniifa qalbii isa cabsiti malee waan naan gargaaramuudha. Inni itti aanu waa'ee barnootaa irratti Ustaaz Muhammad Ansaabu Kiyya qaamaan illee wal jechuudha. Kana waan ta'eef karaa barnootaa deebi'uu wanni isa horkaa tokko hin jiru. Wanni isa daangessa tokko hin jiru. Barnoota ka barsiisu silkisaatiin barsiisa malee mana barnoomsaa kan ulaa qabu karra qabu karraa cufanii xiifitti godhanii hin barsiisin jaariin hin jiru. Ammallee na bira jira jechuudha. Wanni inni barsiisu silkisaa keessa barsiisa. Onlaayina daataa kasaa fayyadama. Markazii kasaa keessa qaraa'isa ilmi namaa tokko kan maama bayaan hin barsiisin jedha horke tokko hin jiru. Kanaaf wanni nama gowwoomsanii jiru. Dhagara keenyaan ni beeka jechuudha. Amma isi warri haa barsiisu jettan kun amma asirraa kaatanii jala yaatanii baratanii achitti as bartanii isinuu cireetanii jalan barattan jechuun isiniin beeka waan ta'eef kana waan ta'eef obboleessa keessan qalbiin cabsinaa obboleessa keessan qalbiin cabsinaa waan godhuu barbaaddan paablika miidiyaa irratti yoo danda'in keessaa wal fayyadu yaala ijoolleen ta'e argeetu rakkoon isin qabdan yoo gammachuun takka dhufte ooyiruu kan hin irra dhufeefi osoo hin dhufin waliin madaalchisiilaati. Uummanni usaaniituma iyyan malee faayidaa godhaniif tokko hin jiru waan ta'eef yoo danda'ame namni isa kanaaf gaarii yaade hundinuu mucaa qalbii isaa akka inni karaa qalbii isaa deebi'u deeggaranii haala duraanii sanitti haala baruu barsiisuu ibaadaa isaa tanagayaa qalbii saliima isaa sanitti haa deebi'u kanarratti haa hojjetamu yoo ta'e malee mucaa akka nama saree foon dura qabutti naguma miidiyaa kanarra fiddanii. Ijoollee darasaatu isa akkana godhe maarreetu tokkas godhe jaanii asirraa odeessuun bu'aan qabu darankaa miidhumatti achoo ofu jira waan ta'eef yoo dhugaa barbaaduu jiraanne haa taatu taate har'aa asirra jedhee wanni naan dubbaddu laa ejjennoo kiyyaa kan hin dubbaddu. Yoo gammachuun takka dhufte ni faarsitan deebitanii akkanaa baluu keenya yoo namni tokko tokkoon godhe deebitanii irra duultanii arrabsitan ammaas. Hin jiru wanni akkas jaamu namni akkas godhee uummata tiiktaak irra jiru. Hordofi jalaa kan hordofi. Namni isa jaalatu ijoolluma duraanii taa'ii amma waa'ee geemii yoo haqiiqata yoo dubbanne ijoolleen geemiin bakka haraam hin ta'u jettee didanii jiranii namni isa jaalatu. Namni dhugaan Ustaaz Muhammad Bayaan jaalatu barattoota diin Islaam darasaa sheekan warroota tokko as keessa jiru tiiktaak irra jiru takka warra qubaan lakkaa'amanii ala namni dhugaa mucaa kana jaalatus hin jiru. Isuma burjaajeessuu fi ittiin koflu ittiin bu'aaruu qofa fedha namni irra guddaan isaa. Kanaafuu Muhammad Bayaan maaltu barbaachisa mucaan karaa duraanii haa deebi'u bakka maaliif jalqabaa'u naguma waan hin taane afaan kaanii nuusii jira nuusii du'a nuusii gaggaba nuu tokkana siitaa jaanii fidanii kunoo sadarkaa kanaan gaan waliin arguu jirra waan ta'eef. Obboleessa keenya nama fayyaa qabu dalagachuu danda'a garuu akka nama takkatti kallattii qabsiisuun ana makkasatti rakkoo isaa hedduun beeka fakkeenyaaf an nama dhugaa deeggaru malee nama Muhammad Bayaanis deeggaruu miti nama biraa deeggaruus miti. Gaafa inni miidiyaa irratti biyya akkas godhatu mana sa'a sagalee dhaqee moobaayil namni harkaa fuudhee dila sana Ustaaz Ibsaan kunillee viidiyoon irra dalaganii dila sana godhan ana sigaleemi hin deeggaru abadan garuu rakkoo inni qabu ni dubbadama fakkeenyaaf waan takka rakkoo isaas hin dubbanne rakkoo inni itti jiru akkaataa inni keessa jiru jireenyi isaa akkamii walla akkaan maqaa kiyya beekutti hin beekan isa akkaan maqaa kiyya beekutti kun oolaa rakkoo inni keessa jiru takkatti gaafa uummanni wal dhufee dubbachuu hin danda'a qabatama jiru. Uummanni haadha jedhan waan nama sakaalee hedduu jira. Akkaataa itti dalagatan namni kallattii gisee harkate ni dalagata fayya qaba rakkoon qabu. Garuutu wallaahi summa wallaahi mucaan kun qarqabamee rakkoo inni keessa jiru anniin beeka bakka gaafaan bilbila harkaa fuudhe namaatu deema akkan godhe akkas godhe naan hin jenne. Mee falmata jarraa kan jarraachu jira. Ayyee. Hubatuu qabdan. Warri yaa'u ani nannani beekan jeete yaada ani nama yoo barnootas nama barattoota qofa barsiisee jiraachisuu danda'u irraa yaa'u nani beekan jechuu barbaadeet akka waan gartee hookaa wayyee jedhamee itti ilaalina ani nama yoo fudhattan gaafa Walloo Booranaa kuti majlisota garagaraa yeroo jalqabaatiif namni ani hayyee jechaa ture ana Muhammad Bayaan. Lammaffaan barataan irratti qaraa'us amala kiyya ilaalu baroomsa sirriidhaan hin kenna naam ofitti amantummaan hin barsiisa ammallee itti taanaan garuu wanti takka nama shaakaltee gaafa wanti takka asiin qabdee asiin se'edha itti baay'ee namatti ulfaataa beeku
Ani wallahi summa wallahi akka yeroo gabaabaa keessatti hojii uummadhu takka akka yeroo gabaabaa keessatti namarraa duroomu ofan beeka baroomsa qaraayisu kiyya qofaan. Wahuma takkaan natiin kota kitti natiin keessaan mana alhamdulillah bakkaan gaatuudhaaf hullee irra kaadhe. Haa ta'u huluma tokko kanuman silaa keessa ol seenee hanguma sanuu taan suutaan irraa fiixane tolfadhee keessa seenee barsiisuu amma inshallah umrallee rabbiin soomana kana rabbiin carraa guutuu isaa naa godhu deema akkaataa rabbichi naa gahu uluma tokko sanuu amanaattu natti dee yaboo rakkoo tana inshallah sumarra gahu teessii atiin irraan jamanatti guutulleeni abshiraman siin jedhe sababa sanirratti soomana bakka wayii tokko qorqorroo keessa osoo hin taane ishii tana achi keessa kaayetan wallahi yaadni kiyya akkas tureeta yoo kanumaan rabbiin naa iyyeeyye bakka itti hamilee na cabte kana jechuudha. Sababa sanirratti umraa akkanatti dhiiseetillee ishiis hin deemu waluma tokkichaa sanirraa fixee fi qorni isaa fi ulaatti qadaadee fi achi kaayee gara gartee umraadhaa deema jedheetan murteeffadhanuu yoo rabbi waan kanaan na hayyeeyye keessa naa jiraati jedhee yaa ati qishinaa gootii akkas taate akkanaaf akkas taate osoo dhiifti obboleessi kiyya qaala ani nama fayyaa qabu ani nama wallaahi barattoota fedhiinnaadhaan osoo ani hin dirqin osoo na waan gaafatin barattoota yoo feete guyyaa tokko keessatti kun ilaala anaatiittu waan na shaa kalaqa qalbiin tiyya asii fi achi guutamteeti qalbi takkaan akkanatti diin itti barsiisu merkasatti banee qaraayisu naayyee jijje malee waan biraatti tiimite abbaa kiyyaan amma yoo nan dhiimoo seene nin barsiisan yoo ani immoo seenee akkasitti obboleessa kiyya hunoo waamee kanuun jechaa turmatu urtanimta kanan dhaga'u jechuu barbaadeeti. Ofitti amantummaadhaan hin qaraayisee mataa ol nan qabadha. Yaa'u oomat qaawanatti baname kanaaf malee yookiin asirraayyee jechuu kanaaf akkasii jettee waan xiqqootti natti ilaalin jechuu barbaadeeti kanaaf dhiifamaa wajji afwan.